amma soorii barbaadeetiin ka'ee deemee itti geessee waliin dhayinee jechuudha. Manguddoo dabaladhunaan jee nuumaafilleeni manguddoon kiyyagaa isumaa kana durallee manguddummaa keessatti wajjiin turre. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota keenya jirra jirtu isiniin jenne alhamdulillah galata rabbii asiin rabbiin nu gahuunu akkasitti gahuunu jaalleen sababa hinaaffaatiin arafeen fuudhuuf deemaa jechuudhaan anillee niin fuudha jeeni. Hordoftoota keenya akkuma isiin ustuufiin jeeni garuu isiin ammaan tana waan baay'ee takka keessa seente miira keessa seente jirti jechuu haalaan lolu jirti. Deebii immoo akkasumatti miidhaan akka waan irra dhufteeti. Amma gaa haalaan miidhamtee jirte jechuun miyyoon tuni rabbiin naa gargaaruu rabbiin naafillee haa fayyisu. Maaliif yoo keettan taate hinaaffaan tun akka maraatuun nama gooti wooma takka adda baaftee dubbachuu hin dandeessu. Waanuma kiyyaa akkasitti dubbachuu jirtii gaa rabbiin irraa haa deebisu. Akkasii hordoftoota keenya nu wajjin du'aayi naa godhaa na bira dhaabbadhaan isiniin jaa. An hogguun isii wajjin haasa'u akka hanjamaatti jecha hanjamaatti wajjaasee jiru garuu dhalaan tun hanjamaa hin beektu ijoolleen an dalagaa geessifaa wajjin haasee akkasitti isa wajjin dubbannee an dalagaadhaan geessan jaanii isiin fuutee jirtaa shakkiidhaa jechuun namni jireenya namaa keessa seenu kanaas rabbi isaa balleessu amma jaartuma killee faadha namni haasa'u dila kana fide isiidha namni basaastuun akkanatti waan akkanaa kana jecha akkanaa kana dubbatteefi anama baay'ee takka miira keessa galee jira baay'ee takka jechuudha gaddeetiin jira. Feerizaan akkasii jechuudha gaa baay'ee takka dhukkubsatu jirti. Mataan na dhukkubaa itti zayitii irra naqanii nuumaafaanii mana nuumaafillee nama dabaladhuu hoottu manguddoo dabaladhuu hoottu naan jee hayyee tolee dabaladheetiin dhufaa soorii tokkollee fidee dhufuun jeeni inshaallah khalaas gaa akkasitti waliin dhayna. Anaa fi sooriin jechuudha akkasi gaa hordoftoota keenya gaa hanqa gaamee rabbiin balaa hangizee balaan taan na bira qotte taanumaan dhufaa rabbiin naa gargaaruu du'aayi naa godhaadha. Wallaahi dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee takka yaaddee baay'ee takka miira keessa galee hoggaa haati ilmaanii kana taatu jechuudha. Sababni jechuudha warra killee ta'uu hin dagatinaa Oromoo tiyya balloo saba kiyya lammii tiyya warra killee yoon ta'in sababni tokko hin jiru. Akkasitti jechuudha isiitu waan dila kana keessa isii naqe Feeruzaalleen jecha namaa dhageessee sila akkanatti natti yoonni jechuun qabdu turte anilleen hanjama akkasii dhalaa wajjin fuudheetiin jira shari'aat afur hayyamee jechuun kiyya dogoggora. Haa ta'utii garuu ammaan tan ammoo isiilleen mataan dhukkubaa jetti malee baay'ee takka waan miidhaa keessa jirtu waan haasoytuuf waan dhiiftullee addaan hin beektu. Ati gaa alhamdulillah rabbii hiyyaa wajjin rabbiin irraa naa deebisa rabbiin fayyisa haadha ilmaaniiti. Haati ilmaanii gaa ilmaanumaan toltii ilmaanuma keessaan toltii fayyaadhaan toltii jechuudha gaa amma hordoftoota keenya gaa akkasitti du'aayi naa godhaan isiniin jaa. Amma akkasitti gaa waan baay'ee takka keessa gallee waan jirruuf isiillee miidhamtee jirti. Ijoolleen tiyyafaan naga qabdii jettii arafeen hin jiruu ni jiraayi. Eessa jiraa arafeen eessa kutee jechu jirti. Amma waan hin dubbadhuuf waan hin dhiisullee wallaaleetiin jira hordoftoota keenya gaa. Amma soorii tokko fuudheetiin akkasitti waliin deemne mana nuumaafitti itti dheeynee jechuudha. Mana nuumaaf miidiyaatti itti dheeynee bira dheeynee jechuudha. Akkasitti walumaanuu laallee waan isa irra jirtullee achumaan nu faana turan nu wajjin laalaa nu wajjin daawwadhaa isin jenna hordoftoota keenya. Kanaafuu gaa immoo dubartiin tun yookaan immoo hanjamaa waan tokko an fuudheetiin jira wanni itti je'eenis isumaatu na cinqee waa'ee namaa dubbii namaa nattaasee ati fuutee jirtaa dhalaa sadii fuutee an afurin fuudheen jeeniu garuu immoo wanni akkanaa kun hin barbaachisu hanjamaan akkanaa kun hanjamaan waan hin taane natti taate amma baay'ee takka rakkadhee waan hin jiruuf waanumaa warra isaaniitiin ja'ullee niin dhabe ijoolleellee akkam jaangaa ijoolleellee ammaan tana gaa jajjabaattee jirti maaluman ja'anii mee akkamuman ja'an ummaatee san dhukkuban ja'ammoo
abbaan kiyya nan dhiisu biyya namaa keessa osoo jirtanii maaliif waan akkanaa dalaydan hanjaa. Kanaaf gaa'uun hordoftoota keenya akkana keessan jira rakkoo dila tana keessan jira ergan biyyaas TBSuun na quba qabdanii baay'ee takka gaa isinis nu wajjin cinqamtanii amzeelleen hanga dha'amuu takka ga'e ati waan hundaafuu rabbiin alhamdulillahi lubbuu isii illee rabbiin fayyaatti na deebisu fayyaa qulqulluutti na deebisuun isiniin jaa hordoftoota keenya. Kanaaf ammallee nama dabaladhu naan jee anaaf sooriilleen xiqqishoo naalloleeti deem nama dabaladhu naan jee hogguusan isiillee wayyaadha qabdii ergan biraa deemee huno itti hammaatte haalaan itti jabaatte itti jabaachuu isii kanarraa garuu waan takka namaa waatti godhellee jennee yaannee turre isii garuu namni waa tokkollee waa takka itti godhe hin jiru hinaaffaadhaatu akkatti tooraatti bee akkasitti gaa hordoftoota keenya hinaafaan baay'ee takkatti jabaatte anilleen niin fuudha jee jaartii afuriin fuudhaa shari'aan na hayyama siifi numaafillee waa takka nan gootanii jeetiin itti dhadhaadadde dhalaan turgaa qalbiin isaanii xiqqishoodha. Baay'ee takka nama fachiiftee ammaan tana baay'ee na rifachiiftee jirti. Anilleen baay'ee gadda guddaa keessa galeetiin jira. Maaliif yoo keettan taate osumaan hanjamuuti waan biraa natti fakkaatti. Niin fuudhaan isiin jawtun isiin dhuga seetiif hin taane. Amma miyyoo mataan garagalee jira mataan na dhukkubeetti yogguu takka zayitii irra neeyinaa. Zayitii san booda immoo waa wayyaatillee hin qabdu. Haakama si geessinaa sheeka siffinnaa waan akkasirra jiran ogaa amma numaaf faalindeen akkasitti irra cinqamu jiranii numaaf miidiyaan tana durallee baay'ee takka nu wajjiin cinqamaa ture. Viidiyoo tana duraa keessatti illee arkuu turtanii isiniin jaa hordoftoota keenya. Animmaa edaa halkan guutuu akkattiin bule gachiisee hin beeku takkaa rafee hin beeku. Rabbi wajjiin du'aa manaa godhaadhaa waan hundaa'u haadha ilmaaniitii isiin tuni garuu immoo jecha namaa dhageessee warri qillee afaan ammaan tana jecha akkasiisan itti dubbatanii hanqa dubbii ammattillee ta duraan manaa baaftelleen isuma deebii immoo qilleelleen akkasin naggaragalee akkasin naggaragalee jechuudha. Rabbiin garuu rabbiin naggaran galuu alhamdulillahi rabbil alamin ammallee irraa naa deebisa haadha ilmaaniitii du'aa naa godhaa baay'ee takka du'aa naa godhaa hordoftoota keenya. Amma anummaanuu mataan gara nagalee jira. Takkaa gachiisee rafee hin beeku. Kana duras cinqiiuma keessan ture cinqiin tiyyagaa ammallee isii akkana narra dhukkubuun tunu waan biraati. Garuu gaa rabbiin kiyya naarraa deebisuun siniin jaa hordoftoota keenya. Akkasii ka'eetiin ammaan tana deemee soorii barbaadee gara mana nuumaaf deemee jechuudha waan isiin keessa jirtu walumaanuudha halaallu ta'a. Baay'ee takka waan miidhamtee jirtuuf akkanumatti arafeen eessa jira, arafeen eessa kutee maal naa fidee dhufu jira, arafeen jaartii meeqa qabaa jetti. Jaartiin isaa diimtu moo gurraattiidha, dheertu moo gabaabduudha waan akkana kanaa soitii hunda feeruzaan akkanatti miidhamtee jirti jechuudha. Garuu immoo namaa waatti godhe jechuudhaaf mucaa gartee tana dura isii fuudhee kute sanillee nuumaaf miidiyaan fidee viidiyoo irratti argeetiin jira. Si waatti godhe jechuudhaan mucaa baay'ee tokko horatee mucaa miskiina ammallee rifachiisee hedduu takka rifachiisee gaddee. Ati gaa amma waan hundaafuu gaa hordoftoota keenya mucaalleen qulqulluudhaa waa takka hin qabu waa takka ittiin goone naaf isiin ganaa obboleeyyan rabbiitii jaa. Silaa gaa amma inni waatti godhe kara sanittiin deeman jaa garuu immoo amma tana anumaa if naqe haada kana anumaa if naqe gaa isiidhaan akkas jechuu hiyyaani. Amma gaa akkasitti yoon soorii barbaadee inni nama dabaladhu hoottu naan jee manguddoo dabaladhu hoottu naan jee beektaa ogguusan isiillee wayyaadhaa qabdi. Akkanatti walitti laaquun jammarree jechuudha. Dhibdeen tun sanuma boodaa itti dhufte akkasitti gaa hordoftoota keenya Feeruzaan miidhaa guddaa irra galtee jirti. Du'aa nu godhaadhaa nu bira dhaabbadhaadhaa amma deemeetiin soorii barbaadee
barbaadee dirqamatti fuudhee nuumaaf miidiyaatti geessa. Hammasittuu nu faana turaan isiniin jaa hordoftoota keenya amma viidiyoo biraa qabannee isinii deebinutti nu faana tura. Du'aayi naa godhaa haa baay'ee takka du'aayi naa godhaa baay'ee takka rakkoo keessa seenee feeruzaallee rabbi haa aafiyuu rabbi irraa haa deebisuu ja'aatii du'aayi naa godhaa haadha ilmaaniitii irraa hafuu hin danda'u anas hin fuudhu waan hin fuudhu hin qabu maaliin fuudha dhalaan dubartii yoo ta fuudhanis tanuma isii tana fakkaattu obboleeyyanuma isii teechoo akkasii hordoftoota keenya. Hanga gaa viidiyoo biraa qabannee isin deebinutti na faana turaa isinin jaa amma soorii fuudheetiin gara mana nuumaaf deema. Isiilleen achi irti ammaan tana gaa hidhuun oola yaa akka dubbii olii laayittisanii nu faana turaa.